Akkam jirtan nageenya keenya iddoo jirtanitti sinaaga warra guyyaa ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan fulbana 22 Finfinnee dhaquu dadhabnullee gaa'ii hanga dandeettii teenyaatti idduma dhaloota keenyaa kabajaati kan jirru Muzayyan Bageettiin si ga'e. Mee waan tokko mee daawwattoota keenyaa himi. Egaa akkuma beekamu guyyaan addaa guyyaa ayyaana irreechaa Oromiyaa keessaa fi alattis akkasuma immoo Oromoon bakka jiru hundumatti guyyaa itti kabajuudha. Fulbaanni 22 guyyaa irreechi hora Finfinneetti kabajamu yoo ta'u, fulbaanni 23 immoo hora Arsadee yookaan hora Bishooftuutti kabajamuudha. Innis guyyaa boruu kan kabajamuudha. Ayyaana irreessaatiin wal qabatee waan tokko Oromoon hundi beeku qabu ayyaana irreessaa jechuun ayyaana ta'ee akka ayyaana tokkotti kabajamu malee Oromoodhaaf eenyummaa isaati guyyaa itti Oromoon of ibsuudha. Guyyaa itti Oromoon eenyummaa isaa addunyaadhaaf itti agarsiisuudha. Kan jechuun immoo irreessa kana keessa kadhannaa jira, galata jira. Oromoon bahee isaa dukkana gannaa keessaa gara bacaqii gannaa keessaa gara boqaa biraatti ifa argateef Waaqayyoon itti galateeffatu. Akkasumas Oromoon irreecha kanarratti araaraan dhufaa inni walitti araaramee irreessa ayyaana irreessaa kana kan kabajatu. Kanaaf Oromoof irreessa jechuun waan hundaa akkasumas fakkeenya ta'ee addunyaadhaaf barumsa kan kennu ayyaana irreessaa kana jedheetti namanaa anaafis irreessa jechuun akkuma beekamu irreessa jechuun irree Oromooti. Addunyaa irrattis bakka kamittuu taanaan ayyaanni irreessaa isa beekamaadha. Ayyaana irreessaa jechuun kanatti akka kanatti beeku Oromoon hundumtuu bakka jirutti ayyaana irreessaa kana kabajuudhaaf of kakaasee kaka'umsaan ayyaana kabajuu qaba jedha. Kanaaf nuti sadha iddoo jirru kanatti godina Harargee Bahaa keessa jirra. Ana Haramaya irratti dirree qabsoo keessatti illee iddoo jirrutti uummata keenya faana taanee yaadaan qalbii keenyaan guutumatti uummata keenya isaanan Finfinneetti ayyaana irreessaa kana kabajuu irratti argaman wajjin taane nutis isaan faana kabajuutti jirra. Kanaaf bakka jirru hundumatti ayyaana kana kabajuudhaan aadaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo agarsiisuu qabna jechuun ergaa koo isa uummata Oromootiif qabu jechuudha. Kanaaf itti aansuudhaan namoota afaan Oromoo gochuu hin dandeenye afaan Amaariffaatiin irra bahaa fi ዛሬ የምንገኘው በምስራቅ ሐረርጌ ሀረማያ ወረዳ አረዳ ድሬ ቀብሶ በምትባለው ቀበሌ ውስጥ ነው የምንገኘው። አሁን እኛ የምንገኘው ኢሬቻ በዓል ምክንያት ለማድረግ ምክንያት አድርገን እሱን በማክበር ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ዛሬ በየትኛውም ስፍራ ላይ ቁጭ ብላችሁ በየትኛውም ስፍራ ላይ ተቀምጣችሁ እኛን ከውጭም ከውስጥም ሆናችሁ እኛን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሁሉ እኛ የምንገኘው አሁን የኢሬቻን በዓል ምክንያት በማድረግ ከእኛ ህዝብ ጋር አዲስ አበባ ወይ ፍንፍኔ ባንድም እዚሁ ባለንበት ቦታ እያከበረን እንገኛለን። ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ፕሮግራማችንን እንድትካፈሉ ጋብዘናችኋል። እኛም ደስ ባለን መልክ እያከበረን እንገኛለን። ስለዚህ ኢሬቻ ማለት ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው ሀገሪቱ ህዝብ እና ዓለም አቀፍ የሆነው በዓል ነው። ይሄ ደግሞ የኦሮሞ አይደንቲቲ ወይ ደግሞ የኦሮሞ መግለጫ በዓል ይባላል በዓልም ነው። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን በመገንዘብ የኢሬቻ በዓል የሰላምና የፍቅር የደስታ የአንድነት መሆኑን እንድታውቁ በዚሁ እናሳውቃችኋለን። Now we are celebrating Irrecha festival in East Hararge, Haramaya district. So now we are celebrating this Irrecha festival. It means Irrecha means it is the identity of Oromo people. Now we are following our people, those celebrating in Finfinne. We also now celebrating this Irrecha festival in Hararge. So I want to give thanks for my Lord, for my God. I want to say thank you all Oromo people this program, and also I want to say thank you. I want to say thanks. I want to say thank you, my God. I want to give thanks for my God, and also I want to exaggerate this Irrecha festival, and also I will show it through the world. It's not only for Ethiopian people, it's not only for Oromo people. It is through the world. This celebration is not only in Ethiopians, it is also celebrating in every country. Those in other country like in America, Canada, Germany, Belgium, and also in some other way. So I want to give thanks for you also. Ana dareedhaatti magaaluma hoggaa ta'u
walumaa galattuu gahee usoo warra magaalaa gahee